Yommuu dubbisne barreessaa ta'an. Daandiin nama ta'uu dubbisuudha jedhama. Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya sagantaa maaltu haaraa guyyaa irraa immoo Ashawaa Meedaa Kurriftuu Riizoortiitti argame eebba kitaabaa kan eebbisaa baay'isaan barraa'e The MTP Theory kan jedhu isin daawwachiisuuf jira. Egaa barreessaan kunis kitaabota baay'ee Ingiliffarraa gara afaan Oromootti hiikuudhaan dubbiftootaaf kan dhiyeessaa turedha. Kana malees kitaabota dhuunfaa isaas baay'ee barreessee jira. Kitaabni har'aa immoo kan Ingiliffaan barraa'edha. Sagantaan isaa immoo maal fakkaata kan jedhu kan wajjumaan ilaallu ta'a. Hanga sagantaa keenya dhumaatti miidiyaa Soofumar subscribe gochaa nu faana tura. Alaabaa kun warreen asitti barachuuf kunis ta'uu dhaloota keenya ijoolleen keenya isheen kuni keessa jirti har'a sooshaal miidiyaa kana tiktookii maaloo gocha maqaa lubbuun kan qabne fa'aa'isan yeroo wallaalame keessa ijoolleen hojjetu. baay'ee of gammadaa wasaa kabajaa badaa awwaalicha shingare wajjin duubatti kan argamu hundumtuu baay'ee galatoomachuu barbaada. Weebsaayitii fi haaraa lamaan ishee gurgurtu jira. Weebsaayitiin kun kitaabonni afaan adda addaan barreeffaman kan irraa argaman. Gammadii baga guyyaa kanaan si gahe. Ameen baga waliin keenya. Egaa ati kitaabota baay'ee Ingiliffarraa gara afaan Oromootti hiikteetu dhiyeessita. Kaka'umsi kee maalidha gara afaan Oromootti hiiktee dhiyeessuun kan kee? Kitaabota kan mataa koos qabaa, kan ani hiikes qabaa. Gabaabaadhumatti kaka'umsi koo ani barsiisaadha jedheen of yaada waan ta'eef barsiisuudhaaf immoo kitaaba barreessuun yookaan hiikuun dirqama namoota qaqqabachuudhaaf kanaaf ani kitaabota baay'ee barreesse kaan immoo hiikee hagammatti kitaabota 56 ol gumaache jechuudha. Kanaan dura karaa toora Feesbuukii keetiin kitaaba ammaan booda kan barreessine dubbattee turte. Miirri ati akkasittiin jettee maal ture? Amma hoo akkamitti gara barreessuutti deemte? Kitaaba waggaa 3 dura kitaaba qormaata jaalalaa afaan Ingiliziirraa hiikee kitaaba guddaadha. The Count of Monte Cristo kan jedhu kitaaba afaan Ingiliziirraa hiikee asoosama dheeraadha. Sana hojjedhee xumuree maxxansuudhaaf garuu fuulli isaa baay'eedha waan ta'eef humna waan hin dhabeef namoonni immoo dhaabbileen adda addaan ispoonsara gaafadhe waan na jalaa callisaniif miira hamaa keessa seeneen murtoo sana murteessee booda garuu namoonni baay'een walii wajjin dubbanne jaarsoliin haasofnee murtoon sun sirrii akka hin taane na amansiisaniin gara barreessuutti deebi'e jechuudha. Kitaabota warreen afaan Ingiliziin barreessan qofa gara afaan Oromootti hiikootu hin taane nusi afaan isaaniin kitaabota barreessine isaaniif erguun gaariidha. Isaan irraa akkuma fudhachaa turre amma immoo beekumsa qabnuun ogummaa dandeettii qabnuun barreessine isaaniifis ergine isaanis ta'anii kitaaba keenya akka dubbisan. Sana hinaaffaan qaburraa kan ka'e argitee Oromoon saba guddaadha. Kaleessas addunyaa kanaaf waan baay'ee kenneera. Sirna gadaa Oromoon gumaacharraa kaatee addunyaan dimokiraasii jettee irra fayyadamaa jirti. Arkitekcherii olaalle Oromoon Gibsi keessatti piraamidii kan ijaare Oromoon. Faasilides duuba, Laallibalaa duuba, Aksum duuba harka Oromootu jira. Abboonni keenya hojjettoota beekamoo addunyaa kanarratti gumaacha gurguddaa gochaa turan. Arras dhaloonni jiru jabaatee dorgomaa ta'e cimee addunyaa kanaaf waa kennuu qaba jedhee namana. Kanaaf waan dubbifamu addunyaarraa fudhachuu duwwaa hin taane waan addunyaan gadi taa'ee dubbisus kennuufii qabna jedhee namana. Sana gochuuf immoo hin dandeenya, dandeettiinsa ga'umsisaa jira. Sana ilaalcha kanarraa kan ka'een tiyoorii kana
hojjedhe jechuudha. Kanaan dura tiyoorii baay'ee kan nu barachaa turre kutaa keessatti kan nu barachaa turre tiyoorii warri adiin hojjetan waan ta'eef amma immoo akka Afrikaatti akka saba Afrikaatti akka Itoophiyaatti akka Oromootti tiyoorii mataa keenyaa nus kalaquu dandeenya jedhu addunyaan akka arguuf irraa immoo akka fayyadamuuf barreessee dhiyeesse jechuudha. Aadaan dubbisuu keenya baay'ee gadi bu'aa jira miti? Akka barreessaataatti furmaatadha kan wanti jettu maalidha? Aadaa dubbisuu uummata keenya ol kaasuudhaaf furmaata jedhee wanta ani yaadu kaleessas akkuma gochaa turre kaka'umsa uumuu. Faayidaan dubbisuu maali? Yoo dubbistan maal argattu isa jedhu uummata amansiisuu danda'u. Miidiyaa garaagaraa fayyadamee carraa argannee hundumaanii namoonni akka dubbisan kakaasuu dadammaksuutu nurra jira jedhee yaada. Kitaaba Eebbisaa Baayisaa irratti argamna. Eebbisaa Baayisaan siif maalidha? Akkamitti ibsita? Baay'ee galatoomii carraa kanaaf Eebbisaa Baayisaa jechuun barreessaa jabaa Oromoon qabudha. Seenaa ogbarruu Oromoo yeroo himnu namni hojiin isaa tokko jedhee ofisaatiin of dubbatu Eebbisaa Baayisaa jechuu dandeenya. Amala isaatiin, tasgabbii isaatiin akkasumas immoo dhuunfaadhumatti jireenya inni qabu mataan isaa kitaaba tokkodha. Haalli jireenya hawaasa wajjin qabu, amantaa isaa irratti qabu, qalbiin isaa hundumtuu nama guddaa Oromoon qabudha. Amala isaadhaan yoo ilaalle, gama barnoota isaatiin yoo ilaalle nama uummeewwan barnoota garaagaraa barachuutti nama amnudha. Nama barnoota uummee tokko saksasii galmeessuu caala. Uummee beekumsa addunyaarra jiran hunduma irratti himuu danda'e digirii gonfallee jedhee nama amanudha. Sanaaf immoo beekumsa damee hundarraa nama gabbifachuu beekamu nama jabaa Oromoo jedhee hubadhaa. Barreessaa cimaa akka Chiinaa galchee fa'aa barreessitoota Afrikaa gurguddoo warra Naayijeeriyaa jedhee yaada warra hiriyyoo madda. Isaan anaaf raacitii ogbarruu Oromooti. Barreessitoonni haaraan isarraatii of waraabanii raaca ta'anii hojii isaaniif raacitii hojii isaa godhatanii kan ittiin hojjechuu danda'an jedhee yaada. Barreessaan fakkeenya kootii kan jettu ati Afaan Oromoon namoota barreessan keessaa barreessaa Dhaabaa Wayyeessaa moodalii kooti baay'een hordofaa nama kitaabota isaa dubbisee ni gara barreessutti kanan dhufe afaan Ingiliziin kan barreessan keessaa immoo nama Rick Warren jedhamu jireenya kaayyoon hoogganamu jedhee kitaaba isaa afaan Oromootti kanan hiike Purpose Driven Life jireenya koo kan jijjiire kitaaba sana waan ta'eef barreessitoota Oromoo keessaa Dhaabaa Wayyeessaa barreessitoota idil addunyaa keessaa immoo Rick Warren baay'een dinqifadha. Barreessitoota haaraadhaaf dhaamsa maalii qabdu? Barreessitoota haaraaf dhaamsi ani dhaamu kitaaba baay'ee akka dubbisan. Hammuma dubbisne barreessaa ta'an. Dandeettii namoota irratti dhiibbaa uumuu keenya kan ittiin madaalamu dandeettii dubbisuu keenyaan waan ta'eef osoo baay'een dubbisiin callisnee miira keenya barreessinee hawaasatti erguurraa gadi teenyee kitaabota gurguddoo addunyaa kana jijjiiran dubbisnee barannee barumsa idilee haa ta'uu karaa al-idileedhaan haa ta'uu barannee cimnee ga'umsa olaanaa erga horannee booda yoo barreessine gaariidha. Kitaaba baay'ee barreessuun faayidaan qabu. An kitaaba 56 barreesse jechuun ittiin beekamuuf yookaan maqaa argachuudhaaf otoo hin taane hin fayyada jedheeni isa dura gara barreessuutti nufiin dura waggoota baay'eedhaaf dubbisaa cimaa ta'een gadi taa'ee dubbisaa ture. Kanaaf amma dubbisnu barreessina waan ta'eef dubbisuun barreessuu dursa gadi teenyaa dubbisnu seeduudhaan mun barbaada. Tole dhumarratti nama galatoomfachuu barbaadde yoo jiraate? Adeemsa kana keessatti adeemsa namarraatti deeme keessatti namoota baay'eetu dudduuba koo jira. Kitaabni gaafa barreeffamu nama tokkotu barreessa miti. Inni kaan hin gulaalaa, inni kaan hin maxxansaa, inni kaan yaada kennaa, inni kaan maallaqaan deeggara. Kanaaf kitaabni tokko maxxanfamee gaafa bahu harka namoota baay'eetu wajjin jira. Kanaaf namoota naannoo koo jiran hundumaa galateeffachuun barbaada. Tarii yoon maqaa dha'ee hin fixu waan ta'eef maqaa dha'uu dhiisuun qaba. Maqaa dha'uun kan irra jiraatu haadha manaa koo Dassee Gammachuu ijoollee koo Siifan Siinanii fi Sonaan kan jedhaman ijoollee sadiin qaba. Addatti baay'ee hojii kana keessatti waan deeggaraniif isaan maqaan dha'a. Kaan immoo namoota baay'ee waan ta'aniif fuulumatti qabaatti kallattiinis ta'ee karaa kallattiin taane namoota na gargaaran galateeffachuun barbaada. Galatoom. Ayyee. Kitaabota Eebbisaa Baayisaa keessa irra caalaan ati kan jaalattu kan dubbistee jaalattee isa kamidha? Kitaabileen Eebbisaa amma baay'inaan jiran hedduu dubbiseera. Miiltoo irraa jalqabee yoo xiqqaate gara kitaabilee 30 hin ta'u jedhanii aadaa qottaa kolfaatti damee kolfaatti hojjeteera. Kitaabilee dhimmoota jaalala qabatan akkasumas immoo guddinni akkana nama siyaasaa
gati biyya Ameerikaa walumaa gala kitaabileen qormaata jaalalaa afaan biraan hiikee sodaatiin kan jiru nama onnachiisuudha kitaabileen nama onnachiisuu keessatti kitaabileen keessumaa seenaa mata gaarii fa'aa hiikee waa'ee Maandeellaa fa'aa hiikee jireenya Kiristaanummaa keessatti taateewwan gama afuuraa wal qabatan spiritual book garaagaraa barreessee jira. Addatti immoo halluu du'aa kan jedhu kitaabileen keessatti jira. Walumaa gala gola ogummaa kan jedhu waan adda addaa daandii mo'attootaa waan adda addaa ammatti baay'ee isaa yaadachuudhaaf baadhu kitaabolee nama onnachiisan gadi hin dhiisiin qabii maal kan jedhan hedduu dubbiseera. Yaadachuudhaaf baadhu gara kitaabolee 30 ta'a dubbise. Tole. Ammaam aadaan dubbisuu gadi bu'aa jira baay'ee. Wanta kana furmaata jettee wanti yaaddu jira laa? Biyya tokko biyya jechisiisuudhaa fi seenaan biyya sanaa barreeffamuu qabu dubbifamuu qaba. Biyyi seenaa himatu hin qabne biyya jedhamuu dandeessu. Seenaa biyyi tokko himatu ammoo barreessaatu barreessaa yoo hin qabaanne duubatti hafna. Addunyaa kanarratti biyyoonni barreessitoota jajjaboo hin qabne kufoodha yookaan immoo duubatti hafoodha. Sababni isaa seenaa qabu, aadaa qabu, eenyummaa qabu garuu barreeffamaan lafa hin qaban. Oromoonis kan amma kana duubatti hafneef obboon keenya reefuu dhiyoo kanadha kan inni jajjabaataa dhufe seenaa waggaa 50 asiidha obboon Oromoo kan jajjabaataa dhufe. Seenaa kana keessatti garuu kitaabolee hedduun barreeffamaniiru. Amma Eebbisaa Baay'isaa fakkeenya fudhachuu dandeenya. Kitaabolee 56 barreesse. Eenyutu kitaabolee 56 ammoo kitaabuma garaagaraa dubbisee kan jedhamu gaaffii. Dargaggeessi hin dubbisne jireenya isaa tarkaanfachuu hin danda'u. Dargaggeessi hin dubbisne kallattiin isaa borii maal akka ta'e hin beeku. Sababni isaa namni kaleessa isaa kan beeku har'a kan irra jiraatu qabachuu kan danda'u kallattii boriillee raaggachuu kan danda'u yoo dubbise namni hin dubbisne hir'uudha. Dubbisuun guutuu nama godhaa, dubbisuun akkasuma godhaa isa jijjiidhaan isaanii miti falaasama miti. Dubbisuun ofii keessi godha. Hiyyummaa kee wajjin hariiroo gaarii akkatti qabaattu si godha. Nama naannoo kee wajjin hariiroo gaarii akkatti qabaattu si godha. Namni dubbisu guutuu ta'e jennu qabeenyaan. Namni dubbisu qabeenyaan cimaa ta'uu danda'a. Namni dubbisu daldala isaa irratti cimaa ta'uu danda'a. Namni dubbisu pirootokoolii jireenya isaatii irratti cimaa ta'uu danda'a. Hojii damee irratti hojjetu irratti yoo dubbiste cimaa ta'uu danda'a. Kanaaf dubbisuu jechuun isa callisanii dubbisaa jedhan sun taane galma jireenya tokkooti jedheenaa dargaggoonni keenya osoo dubbisne osoo karaa jireenyaa arganne osoo daandii sirrii karaa itti kitaabilee nama qajeelchan irra qabanne gaarii godheenyaadha. Malli dubbisuudhaaf nu dirqisiisu ammoo araadaawwan sooshaal miidiyaa tu jira amma yeroo keenya mijeessachuu yeroo keenya wajjiniin amma kitaaba har'a eebbifamu kana MTP theory jennu kun waa'ee maandiseetii keenyaati, waa'ee yeroo keenyaati, waa'ee namoota hariiroo hawaasa naannoo keenya jiraniiti. Kanaaf jireenya keenya maandiseetii keenya dubbisuudhaaf akkamitti mijeeffanna, yeroo keenya akkamitti mijeeffanna akkasumas namoota naannoo keenya wajjiniin jiraachuudhaaf kitaaba dubbisuu nu gargaara kan jedhu dubbisnee jireenya namni tokko jiraachuu daandiin nama ta'uu dubbisuudha jedhama. Tole galatoon. Egaa daawwattoota keenya sagantaan maaltu haaraa torbee kana eebba kitaabaa The MTP Theory irratti argamne sin daawwachiifne kanaan gaammaa daawwattan fakkaata torbee sagantaa biraan hanga wal arginuuf nagaatti.